bulchaa saafoo jedhama. Itti gaafatama waajjira daldala bulchiinsa magaalaa Shaashamanneeti. Guyyaa har'aa beekamtiin kennine cuunfaa hojii bara 2017ti. Daldaltoota osoo hin taane hojjettoota aanaa irraa kaasee haga sadarkaa magaalaatti jiru hojjetaa naamusa gaarii qabu, sirnaan uummata keessummeessu, harka nama ilaali, ka kiisa nama ilaali, ka qulqullina qabu haga danda'ame ka uummanni ragaa ba'eef sirna beekamtii jajjabeessinee yeroo taanuufis namni biraas irraa baratee kenna tajaajilaa qulqulluu harka qulqulluun osoo harka namarra ilaalle uummata yeroo taanuuf tajaajiluu akka danda'uuf hojjetaan biraas hoggansiisa akka irraa baratuu danda'uuf sirna beekamtii kennineerra jechuudha. Maqaan kiyya Biraanuu Amaloo jedhama. Waajjira daldalaa kutaa magaalaa Malkaa Sirbaatti aanaa Iddoo Leencaatti itti gaafatama waajjira daldalaati. Nuti akka hojii bara 2017tti ergaa mootummaa fudhannee amaanaa uummataas fudhannee hojii haqaa hojjenneeti uummata keenyas fayyannee biyya keenyas gara fuulduraatti harkaafachiisna waan jedhu miseema keenya ariifachiisaa daldala seera qabeessummaa diriirsuudhaan tokko hojjetaa fi hooggansi jiru sektaraan qindoomeeti hojii haqaa irratti hundaa'ee saba tajaajiluudhaan kan murteeffanneetti deemnedha. Haa ta'utti garuu dhibbatti keessaa baanirraa qulqulluu dhabaan hin taane ammas nu hafaa hanqina keenya ilaallee gara fuulduraatti harkaafachuudhaaf hanqina keenya irraa baranneeti bara 2018 karoora qabnu irratti hanqina keenya kan darbe irratti maal fooyyeffannee akkamitti keessaa baana waan jedhuudha xiiqeedhaan kan seenu jechuudha. Kanaaf daldala seerummaa irratti tokko nuti daldala seeraa keessattuu kenna tajaajilaa irratti galmoota 6 qabna akka waajjira daldalaatti. Isa keessaa tokko kenna tajaajilaati. Tokko daldala kana sirnaan hoogganuuf ofii qulqulluu ta'uu qabani. Daldaltoota sirnaan hoogganuuf qulqulluu ta'uu qaba yoo jennu hojjetaan qulqulluu ta'uu qaba. Hooggansi qulqulluu ta'uu qaba. Sadarkaa jirudha. Kana keessaa hojjetaa rakkoo qabu xiqqaatu nama 21 gara tankaarfii bulchiinsaa fudhannee jirra. Kasanirraa hafe immoo baay'ee tokko gara seeratti warri dhiyaate jira. Caalmatti immoo hojjettoonni naamusa akkas gaariis qaban jira. Rakkoos qaban jira. Isa kana ammallee yeroo dhawaatan kasirraa deemaa ta'uu isaati jechuudha. Daldala aanaa Malkaa Baddeessaati. Akka aanaa Malkaa Baddeessaatti naannoo keenyatti naannoo Abboostuu jedhama maqaa dureetiin yeroo ammaa daldalli seeraa alaa yeroo dura daldalli seeraa alaa baay'ee baay'ataa ture. Amma garuu qindoomina hojjettoota waliin qabnuun qindoomina bulchiinsi aanaa keenyaa nu godhu waliin wal qabatee haala gaariin hojii gaarii hojjenneerra. Fakkeenyaaf daldalli daandii irraa naannoo Haroofaa baay'ee tureera. Amma garuu badeera gonkumaa badeera yoo jedhu baanillee hamma tokko hir'ateera. Daldalli seeraa alaa hir'ateera jechuu dandeenya. Daldalli seeraa alaa isa daandii qofa hin ta'in daldalli seeraa alaa eeyyama malee daldaluu jiran. Eeyyama malee warra daldalan kanallee baay'ee wanni sirreessineerra jechuu barbaada. Fakkeenyaaf naannoo Beekiraa, Siri'eemii daldalli seeraa alaa baay'ee ture. Amma garuu yeroo ilaalan baay'een isaa gara saphannaa daldalaatti seenaniiran. Kanaafuu ammallee qindoomina aanaa Malkaa Baddeessaa bulchiinsa aanaa Malkaa Baddeessaa waliin ta'uudhaan kutaan magaalaallee gargaarsa baay'ee nu godheera. Haala kanaan aanaa Malkaa Baddeessaa daldala seera alummaa keessaan baasnee gara daldala saaphannaa hin galchinaayedha. Keessattuu daldaltoonni keenya magaalaa Shaashawannee giddu gala daldalaati. Magaalaa sa'aatii 24 daldalaan beekamtu kan jiru jechuudha. Kana keessaa quncursaa fi gadadduun guddaan jiru daldala seeraan alaa ture. Inni kun dhawaataan sirraa dhufaara. Kana yoo warri daldala seeraan alaa daldalu warra seera qabeessa irratti dhiibbaa guddaa fida jechuudha. Galiin biyyaa sin kufa, galiin magaalaa sin kufa. Kan akka hin gooneef immoo nu cinaa dhaabbachuu qaba. Hawaasni daldalaa kuwwanis warri seeras warra seeraa hin daldalle kana gara seeratti akka dhufu nu cinaa yoo dhaabbate seeratti deebisuun baay'ee salphaadha nama dhibu. Sadarkaa kanarra hojjetaa ta'uu isaati jechuudha. Maqaan koo Qaddista Tasfaayeen jedhama. Itti gaafatamtuu waajjira daldala aanaa Awaashooti. Akka aanaa keessanitti daldala bara hamsanii jirtanii bara 2017 baraawwan keessan maal ture bara noo maal dhaabbattanii? Egaa akkuma beekamu aanaa Awaashoo keessatti daldala 2000 fi naannoo 300 kan qabnu. Kanaan dura baay'ee aanaa challenge nama gochaa ture. Garuu bara 2016 irraa jalqabnee aanaa badhaafamaa ture. Kutaa Allachee jalatti aanonni waamaman aanota 3 daldala kan kenna abbootii qabeenya waliin taane walitti qindoomina bulchiinsa aanaatii fi daldaltoota waliin taane hojii gurguddaa hojjechuu dandeenyee jirra jechuudha. Kanaaf milkaa'ina guddaa abbootiin qabeenyaa yeroo mana kireessan warra hayyama qabanitti qofa akkaataan isaanitti kireessaa jiran waan muuxannoo addaati waan jedhu qaba akka aanaa Awaashootti jechuudha. Maqaan kiyya Asiyaas Medhaasoo Leenjisoo jedhama.
itti gaafatamtu waajjira daldalaa kutaa magaalaa Malkaa Sirbaa aanaa Karaaraa Fiillichaati. Sagantaan har'aa cuunfaa waggaa bara 2018tti waan hojjannee jenne guutuu isaa asitti hanqina jiru hunda isaatu keessattuu ilaallee akka sirreeffannee itti deemnu nu taasisaa jechuudha. Kana jechuun immoo daldala aanaa keenyatti argamu seeraa ala horoota daldalan akka achi keessatti hin argamne taasisu. Daldalaa keenya saaphana daldalaa keessatti fiduu hubannoo kennuufiif iddoo geenne marattu hubannoo leenjii garaagaraa irratti hubannoo guutuu kenninaa jechuudha. Alseerummaa haala kanaan balleessuun ni danda'ama jechuudha. Kanaafuu bara keessatti egaa amma hubannoo baay'ee argatanii jiran daldalaan akka aanaa keenyatti jechuudha. Sababni isaa daldalaan baay'een kanaan dura hubannoon yookiin muuxannoon jiru ji'a ja'an booda ka hayyama baasaa turan. Amma garuu osoo gara saaphana daldalaatti osoo hin dhufne hayyama isaanii baafatanii istaandibaa ta'anii daldalaan akka hojjechuu qabuu fi yaa guutumaan guututti alseerummaa daldalaa dhabamsiisnee jira jechuu hin dandeenye. Haa ta'u malee akkaataan amma bulchiinsa aanaa waliin qindeessituu kutaa magaalaa dabalatee akkaataan isaan deeggarsa nu gochaa jiran qaama nageenyaa waliin illee taanee alseerummaa daldalaa karaarra dhabamsiisuu kan haga halkan sa'aatii 3 kan itti deemnu ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf yoo rabbi nu gargaare bara 2018 keessayyuu daldala daandii irraa caafitti bahee jiru kana kutaa magaalaa Allachee keessa harka caalaa aanaa keenya keessa jira. Amma hooggansa zoon illee qabsiisnee caasaa garaagaraa abbootii qabeenyaa suuqii qaban balbala isaaniirratti alseerummaan daldalaa akka caafitti bahuu hin dandeenye abbootii qabeenya san waliin daldaltoota gibira mootummaa gabbaraa jiran kunniin akkasumaan keessattuu magaalota garaagaraa irraa dhufan warroonni karaa irratti daldalan kunniin sanniin hubannoo kenninee fi jara kanneen illee ari'uu qofa osoo hin taane iddoo isaan itti qubatan naannoo giddugala gabaa sanitti akka qubachiisuu dandeenyu hubannoo illee kenninee fi akkasitti deemnu ta'uu isaati jechuudha. Hanqina bara kanaa keessatti waan nu mudate ofitti qabnee kana caala itti deemuu dandeenya jechuu barbaada. Iyyamaa ala aanaa keenya keessatti yookaan kutaa magaalaa keenya keessatti namni tokko akka argamnetti duulaan kutannoon murannoon baanee hojjannee keessaa baana jechuu barbaada. Karoora xiqqii 2018 marsaa sadaffaa akka mootummaa naannootti ibsame nullee isuma fudhannee akka magaalaa keenyatti lafarra oolchaarraa adda isaas hojjetaa 130 qabna hunda qabsiifnee akka nama dhuunfatti hojjetaan baafatee keessattuu karoora xiqqii kana galmaan geessu daldala seeraan ala kontirbaandii alnaamussummaa jiru hunda irraa balleessu namni hundi karoora kana baafatee yeroo yeroon kurmaanaan ji'aan cheeklistii kurmaanas baafamee itti deemaa kan jiru ta'uu isaati. Kan bara 2018 jalqabneerra raawwiseerra sadarkaa kanarra kan jiru ta'uu.